Nagaan kun hunda keessaniifuu bakka jirtan ta'a baay'atu jecha ani beekidha Marvel Waayistuu biirraa. Aramoo yaada haaraanii kana isinii qabadee dhufe yaada barumsa irraan xiqqoo fayyadedhu. Inni kunis ijoollee baay'een karaa keessaatiin akkasumas bilbilaan SMS ergaa gabaabaadhaanis yaada kaafatanii baay'een keechan gaafachaa turtanii. Anis gara keessaatiin xiqqoo na eegaa ofirra na eeggadhaa jechaan isiniin ture. Garaa keessaatiin maaliif nun barsiifne karaa keessaatiin Telegram irratti maaliif nun gargaarree nootii garaagaraa nu kennii akkasumas immoo gaafii nu faana hojjedhu gaafii si faana hojjenna kan jettanis baay'ee turtanii. Anis bara 2017tti barattoota nama 100 carraa laachuudhaan kan ani barbaadu carraan ani isiniif laaddu kun nama 100 qofa nu faana jechuudha. Haga barri kun xumuramutti haga qormaata jala geechanitti si faana dabarsuudha kan ani yaade. Tokkoffaadhaatti akkamitti qormaata afaa qophoofnu jettanii ijoollee baay'een na gaafachaa turtanii. Lammaffaan immoo darbuudhaaf maal nurraa eegama maal gochuu qabna kan jedhus ture. Inni sadaffaan immoo iyyuu bara kana ijoolleen faana dabarsuu qaban yookaan immoo nama 100f carraa laachuudha kan nuti yaadni. Isa kana mee tokko tokko naan ilaallu inni jalqaba akkamitti qophoofna yookaan immoo qormaanni maal irratti kan beekde ta'u maal irratti qophoofne kan nu qormaata kana galma ga'uu dandeenyu isa jedhuu fi walumaa galatti barataan sooshaaliin tokko boqonnaawwan jira keessa boqonnaan inni dubbisuu hin qabne boqonnaan inni utaalu yookaan boqonnaa kanarraa gaafiin hin bahu kan jedhamu dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru. Maaliif yeroo tokko hin baha yeroo tokko immoo hin hafa kanaafuu boqonnaa hundarratti qophaa'uun keechan dirqama. Yaa ta'u garuu achi keessa specific ta'ee boqonnaan irratti bahu hin jira. Boqonnaan irratti bahu kan immoo boqonnaan cimee irratti bahu hin jira jechuudha. Qormaanni isa kanarratti bakkee kanarratti specific gootanii irratti dubbisuudha kan isin qabaatanii. Isa kana yoon isiniin jedhu boqonnaan egaa history of geography akkuma beekamu 9 fi 10 qormaata bara 2017tiif ooldi kaarikulamidha. 11 fi 12 mootuyyuu new kaarikulamidha jechuudha. Akkasumas economics immoo boqonnaa kutaa 11 fi kutaa 12 kan isin fudhattanii inni kun new kaarikulamidha. Isa kana baay'ee keechan hoo agartanii raatanii wal qabsiisee liinkii go'ee barumsoota sadanuu iddoo related ta'an baasee jira. Barumsa tokko isiniif maxxanseen ture yaanuu history amma immoo economics fi geography dha kana feessa san YouTube irratti isiniif maxxansine TikTok irratti kana nani maxxansee wal qabsiisee jechuudha related godhee isa kana argitanii ture. Yaada akkamitti akka irraa bahu boqonnaa gaafii irraa bahu jechuudha. Kana boqonnaa akkanaatti irratti specific goonee irratti hojjechuudhaaf kanan sin faana yaadee jechuun bakka akkanaas irratti baawaatii bakka beekuu qabdan keessattuu new kaarikulamii boqonnaa kutaa 11 fi kutaa 12 irra deddeebitanii gaafii baay'ee akka ittiin hojjettan barbaada. Maaliif amma yoonaatti gaafiin bahee gaafii irraa hojjetamee hin jiru. Gaafiin bara tokko duwwaadha jechuun bara darbee duwwaadha kan irraa hojjetame. Kanaaf carraa gaafii baay'ee bahuu qaba new kaarikulamiin. Akkasumas old kaarikulamii immoo keessa deddeebinee kan hojiin hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo akkanaatii baay'inii specific goonee kan hojii ilaallu ta'a. Gaafa bakka namni isinitti mukanatti galmooftan jechuudha. Lammaffaa irratti immoo darbuudhaaf maaltu nurraa eegama. Isa kanaadha inni guddaan. Darbuuf maaltu isinirraa eegama akka barataa tokkootti tokko itti fayyadama yerooti. Egaa yeroon isin qabdan amma yoo guddate ji'a 7, ji'a 8, yoo ji'a 9ffaa fudhattan ji'a 8, yoo ji'a 9ffaa fudhattan immoo ji'a 7 jechuudha. Kanaaf yeroo qabdan kanatti cimsitanii itti fayyadamuun dirqama. Karoora baaftanii egaa isin barataa kutaa 12ti maal keessa akka dabarsitan beektu yeroo keessa dhuftan beektu. Kanaaf yeroo keessa laattanii fi itti fayyadamuu qabdu. Lammanni immoo karooraan dubbisuudha. Karooraan dubbisuudha yoo isiniin jedhu barumsa tokko dubbistanii tokko akka duubatti isin jalaa nafne kanuma jaallattan duubaa akka noofne karooraan dubbistan wal qixa bifa qixxiiteen cover gochaati kan isin adeemtan jechuudha. Inni lammataa karooraan dubbisuudha. Sardiin consistencyidha. Consistency yoon isiniin jedhu har'a dubbistanii boru dhaaboo doon taane yeroo hundumaa yeroo barattan sa'aatii fayyadamtan karoora lafa godhattan sanitti consistency haala ta'een haala itti fufaa ta'een dubbisuudha. Arfaffaa irratti immoo barataa baay'ee wanni isin hubachuu qabdanii kana sadan raawwachuu danda'u. Kana jechuun manneen bara 2014 irraa kaasee manni barumsaa baay'een naannoo 1000tti kan lakkaawwamu 1000 kan ta'u 1000 olaa jennu barataan dabarsini. Kana jechuun barataa kufoo doon taane manni barumsaa maqaa isaatti manni barumsaa kophaa isaatti kufaa jira jechuudha. Amma manni barumsaa kunniin barsiisuun dhiisne yookaan immoo irra deddeebiin barsiisaa gaafii wanna garaagaraatiin hojjetti. Garuu iyyuu gaafilee qormaataan riileet ta'e akkamitti qormaanni baha akkamitti qormaanni immoo gaafiin qormaataa hubachuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffachuudha. Inni guddaa fi inni guddaan arfaffaarra kan jiru kanadha. Gaafilee garaagaraa hojjechuudhaan maatii gaafii ta'u miseensa maatii ta'u gaafii wal barachuu gaafii miseensa bakka hiriyaa gaafii ta'u irra deddeebitanii gaafii hojjechuu irra deddeebitanii gaafii garaagaraa shaakaluudha jechuudha kan sinirraa eegamu. Inni kun dhibbaan dhibbatti carraa darbuu keessanii bal'isa jechuudha. Egaa sadaffaanii
bara kanatti nuti yaadni nuti qabannee kaane ijoollee dhibbaaf carraa laachuudha. Ijoollee dhibbaaf carraa laachuu jennu teelegiraam irratti keecha deebinee kutaa 9 amma 11 keecha deebii laannii fi nootii garaagaraa kenninee fi gaafii garaagaraa irra deebinee voisiidhaan hojjennee gaafii garaagaraa itti agarsiisnee nama 100 qofaaf carraa laachuudha kan nuti yaadne. Egaa tajaajila nuti kenninu mee isiniif haa kaasu. Tokkoffaa irratti nootii gaggabaaboo dubbisuudhaaf isinitti mijatu isiniif laanna. Kan ofii keenya nu baasnis akkasumas immoo kanneen manneen barumsa garaagaraa baasan kanneen barsiisonni garaagaraa baasan nootii gaggabaabaa isiniif laadha jechuudha. Akkasumas immoo keessa deebii yoo isiniin jedhu gilgaala xumuraa jechuu kiyya miti. Iddoo akkanaa nuti ulfaateera yookaan immoo iddoo akkanaa keessa nuuf deebii bakka isin jettan barumsa sadan ikoonoomiksi, ji'oogiraafii fi histirii jechuudha. Keessa isiniif deebi'ee bakka akkanaatti akkana jedhee irra isiniif hin deebi'a. Kana jechuun voisiidhaan isiniif kennuu nan danda'a. Akkasumas immoo viidiyoodhaan isiniif kennuu nan danda'a. Garuu baay'inaan bakka akkana jedhee kan lafa isinii kaa'u voisiidhaan isin bakka sana footoo kaaftanii na ergitu. Bakka kana maal jechuu barbaade barsiisa. Bakka kanatti xiqqoo naan gallee naan jettan ani immoo isa kana bakka kanatti waan akkanaa jechaara jedhee voisiidhaan keecha deebii isiniifan kenna kutaa 9 amma 11 barumsa sadanuu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo moodela garaagaraa gaafii garaagaraa gaafilee garaagaraa siif faana nu jedha jechuun moodela amma fakkeenyaaf kanneen onlaayiniidha. Moodelli onlaayiniidhaan bahin jira. Moodelli akka Oromiyaatti fudhatamanii jira. Moodelli manni barumsaa bultii addaa Adaamaan baasee jira. Akkasumas immoo gaafilee intiraansii bara darbee gaafilee intiraansii baroota darbee kan hojiin hojjennu ta'a. Hojii shaakalla isaan maaliif akkanatti bahe deebiin isaa maaliif kana hin taane kan jedhu kan hojii shaakallu ta'a. Inni biroo immoo moodela mataa keenyaati. Bakka kanatti akkasiin hawwatan kanan barbaadu moodelli keenya moodelli mataa keenya isinii kenninu qormaatan kan wal fakkaatu. Even qormaata duraan irraa dhufuu danda'a yookaan immoo kan nuti immoo itti dabalee baasnu ta'uu danda'a. Gaafileen kunniin garuu moodelli nuti baafnu kun moodela 5dha. Kutaa 9 kophaatti moodela 1, kutaa 10 moodela 1 kophaatti, gaafii 100 jechuudha. Kutaa 11 moodela 1 kophaatti, kutaa 12 moodela 1 kophaatti 100 isinii kennine irra deebinee immoo isaan kanneen shanan arfan bakka tokkotti cuunfuudhaan kan kutaa 9 amma 12 moodela 1 isinii kennina jechuudha. Moodela 5 isinii kennina. Kuni iskaajuulii mataa isaatiin jechuun bahee yookaan immoo haala qormaataaf isin mijeechuun guyyaan isaa qophaa'eeti kan isin fudhattanii jechuudha. Kana hunda isiniif laannaa bakka tokkotti. Egaa akkamitti galmoofnaa isa jedhuu fi lakkoofsi bilbilaa kennuuti. Lakkoofsi bilbilaa kanarratti dawwaluu dandeessu. Isa kana liinkii irra isiniifan kaa'aa jala. Akkasumas immoo inni Safaariikoom irra qabdan inni kanatti duwwaa 7 14 jettanii jalqabdanii 37 87 duwwaa 2 isa Safaariikoom kanarratti dawwaluu dandeessu. Akkasumas immoo Teelee irratti duwwaa 945 85 39 irratti bilbiluu dandeessu. Kanarra darbee immoo teelegiraamiidhaan teelegiraamii dhuunfaa isa Beekii Biriyaanii jedhu kana barreessitanii akkanatti barreessitan hin argattu. Maqaa kana qaxxi gootanii barreessitan isa kana Beekii Biriyaanii kan jedhu kana hin argattu. Lakki immoo guruupiitti qaxxitaa makamnoo jettan immoo isa kana itti galchuudhaan teelegiraamicha maqaa argachuu hin dandeessu. Guyyaan galmee aduu 22 har'a jimaata irraa jechuudha. Aduu 22 galgala kanarraa hamma 30 qofaatti kan nuti turu. Egaa san dura nama boru tokkichaan guyyaa namni 100 yoo guute hin fudhannu san booddee hoo guuteen jechuudha. Kanaaf ji'a lammaffaa kana keessatti guyyaa 2 hanga 30ti. Guyyaan galmee haala galmee akkamitti galmoofna qarshii meeqa akkamitti akkaawuntii maarratti galfachina kan jedhu immoo teelegiraama dhuunfaati irratti isiniif erga. Kanaafuu teelegiraama kanaan teelegiraama duratti sanaan sarchi gootanii na dubbistu jechuudha. Haayinaan jettanii isiniifan ergaa akkasitti galmooftu.